Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota miidiyaa caffeegaa akkuma beekamutti miidiyaa caffee irratti qophii mariiju kadhiyaataa ture. Arras mariidha qabna. Mariin irraa haalli qabatama walda'iinni caffee irra jiru maali? Akkasumatti olola dheenya kana walda'ii caffee irratti oofame irrattis pirezidaantii walda'ichaa deebisaa qaban ta'a. Kara biraatiinis haalli yeroo biyya teenyaa maal fakkaata hajuu irrattis waan haasawuu ni qabna. Hamma dhumaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Hayyee basanii baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu eegdanii. Akkam jirtan? Galata Rabbii akka Rabbii. Olola raaftan. Ololli jiru beeksisarraa jedhe. Beeksisarraa. Tole. Hayyee son bal'inaan itti deebina. Mee walda'inni caffee maal irratti argamtan amma? Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa duraanirra amma dachaadhaan fuulduratti deemee jira. Miseensota isaa guyyaa 10 keessatti miseensota isaa hunda wajjin wal arguu danda'ee jira. Miseensota fagoo fi biyya ambaa jiran wajjin yoo ta'e malee isaan immoo qilleensa irraa wal agarree jirra. Akkasumas hojii waldaan amma erga dhuftee deemtees waldaan yeroo ammaa kanatti giddugala gabaa kutaa 8 ijaaree fixee hojiitti galee jira. Naannoo Walatteetitti akkasumas wannoonni hojjetamaa jiru martusa gaariirra jirra. Immi mana jireenyattinis wal qabatee immoo imma gaarii qajeeloo raagolee sanadootaan qabannee jirru irratti jirra. Wantoonni tanaan dura ture caalasa deemsi keenya martusa jabaarra jirra jechaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala yeroo marasa hoggaadhaan dachaa 2 dachaa 3 dabalaa deema malee duubatti hin harkisu. Garuu immoo yoo afuuftu sochaastu nu itti kaate dachaa 5tti ol guddisa. Daran cimaa deema. Daran cimaa deema. 2 fi 3 kan ture san 2 hoo ta'e 3 dabala. Daran nadaajii keenya. Isin kakaa'u. Hayyee miseensota keessanii wajjimee walqunnamtiin isin dhiheenyaan qabdan maal fakkaata? Kallattiin miseensota keessanii waliin. Miseensi keenya miseensa naamusa qabudha. Miseensa qulqulluudha. Miseensota cimaa ilmoon abbaa fakkaatti jedhama. Miseensi keenyas hoogganaa isaaniif fakkaatu. Hoogganaa isaaniif fakkaatu jennu fakkeenyaaf torban darbe kana yaadatta ta'ee torban darbe kun holola addaa anurratti gaggeeffamaa turedha. Jira anatu si murteessa anatu si beeka anatu sagalee keedha anatu maalii keedha kan jedhu warra ana maleetiin hololli gaggeeffamaa ture. Ana malee warreen jala kaatan immoo girrisaan mootii girrisaatii fi girrisoonni raayyaan girrisaasaa jala girrisaa kan turan bakka 3tti qoonnee ilaallee jirra. Tole. Tokko abbaa garaa jennee jirra. 2 abbaa karaa jennee jirra. 3ffaan immoo afuuftuu sochaastota jennee jirra. Tokkoffaan abbaa garaati. Abbaa garaati. Abbaa karaati. Abbaa karaa. Afuuftuu sochaastuu. Jarri kun miseensota irraa immoo miseensota ala? Miseensota jechuu hin dandeenyu bineensota keessa. Warreen boqotan kun? Warreen akkatti qoqqoonnee bakka 3tti qoonnee kun bineensota keessaayi. Bineensonni immoo dursilaawuu bineensi wannuma arge raqa kaasa. Kanaafuu raqa kaasuun hojii isaa idileetu waan ta'eef isaanis akkuma raqaatitti fudhannee jirra jechaadha. Kanaafuu miseensa keessanii waliin nagaa waliin qabdan? Nagaa. Gaariidha. Meeqa biraa gara ololaa dhufna. Akkamiin ilaaltan maaf barbaachise walli kumsaa kana qabu? Waldaa keenya qofaa miti. Waldaalee Oromoo maqaa dhaatu. Oromoodhuma maqaa dhaatu. Gulliitii irratti maaliif hin dhaabbanne? Gulliitii sin possota. Gulliitii irratti sin olola oofa. Keessattuu immoo qeerroowwan adda dureewwota warra taane qeerroo jajjaboo kanarratti xiyyeeffate. Nu qofa hin taane waldaan na cinaattis hin jira. Waldaa baay'ee cimoo ta'an waldaa gurbaan cimaan hoogganu walitti na buusuudhaaf dhageessee yoo ta'e sagalee walitti qindeeffatee gadhiise. Sagaleetti deebina maaf barbaachise? Ho'umsummaan waa lamaaf barbaachise. Tokkoffaa waqtaan kun waqtaa filannootti dhiyaannedha. Filannootti dhiyaannee jirra. Filannoo kana mootummaan kun akka mo'atu hin beeka. Mootummaan kun immoo akka filatamee mo'achuu danda'u akka waldaaleen kun humna qaban hin beeka. Hirree keenya hin beeka. Inni immoo tartaa diina mootummaatis, diina miti mootummaatis, diina Oromootis
faana hiriiree waan jiruuf warreen isa yaabbatanii gulufan sun akka bakka ga'aniif akka injifatan barbaada malee sabni kun akka injifatu sirni kun akka ce'u akka itti fufu hin barbaadu jechaadha. Kanaafuu sirnicha kana dadhabsiisuuf eenyu dadhabsiisuu qaba? Dargaggeewwan ijaarama tolfatanii jala deemanii sirnichi erga dhufe asitti fayyadama ofii madaalanii dhadhamatanii warreen fuulduratti deeman san dha'uu fi caccabsuu fi afaan keenya akka dhungoo afaan harree wal jala dabarsee walitti nu bubuusee wal nu ficcisiisuuf kaataa jechaadha. Kanaafuu isa kana waldaaleen kamiyyuu waldaa lamarratti tanaan dura kan dhaabbate waldaa dargaggoota caffeetii irrattis akkasuma waldaa waliif irrattis akkasumatti duule. So yeroo waliif irratti duule san irratti waliif irratti oduu nuti hundi keenya iyyuu no dhaabbadhu waa'ee waliif sin laallatu waa'ee ijaarama Oromoodhaan sin dinagdee sin laallatu siyaasuma kee haleeli oduu jennee dura dhaabbachuu dandeenye hin ce'u tureeyyu kara keenyatti ol. Sababni isaa ibiddi ollaarraa ka'e oduu sitti hin dhufin hin nafu waan ta'eef ibidda achii ka'e san nutis oduu dura dhaabbannee no jennee dura dhaabbachuu dandeenye ture kara kanatti as hin ce'u tureeyyu. Ammas nurraa kara biraatitti akka hin ceeneef hancimsinee irratti hojjechaa jirru jechaadha. Kanaaf waldaaleen kam isaatiyyuu waldaaleen hojii gamtaatis haa ta'u waldaaleen peellisiidhaanis ijaaramtanis haa ta'u waldaaleen intarpiraayiziidhaan ijaaramanis haa ta'u waldaaleen aaksoon ijaaramanis haa ta'u namoonni dhuunfatis haa ta'u baay'izawee kana wajjin wal qabate Oromoodhuma ta'e malee suuqii soobanatte isa biratti jakkamaadha. Oromoo ta'e malee yoo balfa mandararraa yookaan karaarraa balfa guurtee yoo baastees yoo argatte ati yakkamaadha isa fuulduratti. Sababni isaa ekiraa kan jedhamu tokko jira. Ekiraa beektaa ekiraan maalidha? Ekiraan lafa awwaalcha namaatti irratti argama. Wannoo namaa jechaadha. Aazaa nama du'eeti. Ekiraan kun du'a qofatu itti dhuga. Dhiiga qofatu itti mul'ata itti mi'a. Hoo dhiiga dhabe hin maraata. Kanaatiif iyyuu namni kunis yaa'u ekiraadha. Galtee namaan argatu falfalaa waan ta'eef jechaadha. Falfalaa jechaadha. Moraa jechaadha. Kanaaf namni moruu yeroo marasaa arganni namaa isatti dhiiga waan ta'eef. Agamta kan milkaa'ee ololli sun agamta kan milkaa'ee moo isinirra dhiibbaan fidee jira? Karamiin milkaa'a. Wanni dhugaa qabu hin jiru bara. Fakkeenyaaf waraqatni inni achirratti postotate kun waraqata kana yoo laaste bara waraqatni kun mallattoo afur qaba. Mallattoo sadeen isaati iyyuu ilaali. Guyyaa qaba ofirraa bara hin qabu. Warreen mallatteessan maqaan isaanii bira hin jiru. Chaappaa kana ilaali. Chaappaan kun loogoo waldaa keenyaan ibsu. Deebisee immoo barreeffamti isaatiyyuu hambara kamiiti. Forjidii jechuudha. Waraqannis forjidii namni isatti erges forjidii innumtuu matuma isaatiin forjidii. Abbaa erges ni beekna. Hin beekna. Hundaan beekna. Hunda isaaniitu hin beekna. Kaan seera to'annoo seeraa jaras oolchisiisaa kan jirru jira. Ammas immoo kan itti deemaa jirrus jira. Seeraanis kan itti deemaa jirru hin jira. Waldaan dargaggoota caffee baay'isawee asumaa asitti kan beektan. Akkanatti bifa kanaan sadarkaa guddaadhaan tuqxee dhiisiti. Tuqxee dhiisiti. Numa jalatiyyuu miidiyaa waldaa keessattiyyuu koomentii hadhaa hoo barreessite battalatti sirra geenya miseensa taate tana battalatti sirra geenya yoo miseensa taate yoo miseensa hin taane immoo achirraa maaliif mirgaa miti yaada kan jechuun yaada yoo ta'e jalatti koomentiin amma maal rakkoon yaada kennuunii fi maqaa balleessuun tokko miti dhuga maqaa balleessuun yaadni gadaban qabu. Daangaan qabu. Maqaa balleessuu fi shororkeessummaadha. Maqaa balleessi qofa miti kun. Maqaa balleessi salphaadha. Ji'a si adabsiisa. Kuni shororkeessummaadha. Ijaarama diiguudha. Hoggaa 3 ji'a 6 ol si hiisisa. Hoggaa 3 ji'a 6 ol si hiisisa. Shororkeessummaadha kun. Xiqqaa isaatiitti hoggaa 3 ji'a 6 sanii olitti si deemama. Raagaan osirratti funaaname. Tokko lammaffaa sanuu hooggantoota biyyaa irratti immoo wanni ati gootu jiraatan seera biyyattii diiguudhaaf sochiin ati goote irraa garaagarummaan qabu. Kanaaf diigumsa biyyaa irratti deemtee waan ta'eef kana heeraan sirratti deemamaa jechaadha. Kanaaf qaldiin akkasii hin jiru. Heera qabna, seera qabna.
dambii qaba waldaan dambii ittiin bulmaata irratti hundaa miseensi kamiifiyyuu balballi keenya banaadha. Seeratti bulmaataa saniin gaafii seera mirga qaba. Noo isaanitu mirga qabu. Miseensi kamiiyyuu dhufee odeeffannoo barbaade. Ooditii haa ta'u, dividentii haa ta'u, fayyadama haa ta'u, waan waldaan dura jiru haa ta'u, qabiyyee waldaan qabu haa ta'u, waan waldaan qabu guyyaatti lafarra dhaabbannee shallaksiisnee fudhannurraa kaasee miidiyaarra oolchaa dhufne. Himaa jirti. Himaa jirrame. Kana amma wanni isaan fidan kun hundi isaatiyyuu lafa kolfeedhaa jedhame kana laali. Lafti kolfeedhaa kun yeroo ammaa kanatti manni barumsaa mootummaadhaa irratti ijaaramee kan jirudha. Waldaa harkas hin jiru, sanyii harkas hin jiru, maqaa waldaatiinis fudhatamee hin beeku. Calqaba fudhannee turre ishee lafa kana kuduraa fi muduraa irratti oomishuudhaaf garuu waggaa tokko otoo hin hojjenne injiinar Taakalaan oduu jiruudha. Lafichi kun battalumatti deebi'ee kan isin harka seenaa ture. Yeroodhaaf. Otoo Taakalaa jiru. Oduu Taakalaa jiru yeroodhaaf. San booda Taakalaan humna oduu jiru mana barumsaa irratti ijaarama jedhamee jalqabamee jira. Yeroo ammaa kanatti manni barumsaa dhumee waggaa lammaffaa barattoonni itti barachaa jiru. Lafa kana irratti mana barumsaa kana irratti. Kanaafuu hin jiru tokko mee ilaa kaartaan maqaa waldaatiin maxxanfame tokko isaa jira. Kaartaan agarra. Lafoota duwwaa suurota walitti guuree maxxanfame. Lafoota haxirame. Haxiriin maqaa waldaatiin kan jiru kanaan boodhaa okay nu harka jira dallaan dallamee jira. Kan galaan tole dallaan jira. Kan kolfeedhaa nu harka hin jiru. Kan jammoo jedhe akkuma agarre tana dura sagalee nuu ta'a jennee ture sagalee nuu taane iyyuu. Yeroo ammaa kanatti immoo haala bareedaadhaan mootummaa gurra qabu. Bulchiisa gurra qabu. Bulchiisa sammuu qabu. Waan ittiin bulaa jirruuf dafee dhufee solbi goonee jira. Rakkoon keenya furamee jira. Isaan nuuf furamne. Sagaleedhaan waan furamu mate. Wannumti Jawaariin calqabamee Jawaariin dhume tokko hin jiru. Jawaariin hin calqabama dhuman qabu. Hin jaanjoofta cufa. Garuu Jawaariin kallattii walli beeytan argitee beektaa? Qaama walli beeytan? Yeroo tokko wal arginee jirra. Tole. Gantummaa wayii nurratti raawwateeti. Tole. Otoo biyyee jiru? Oduu biyya jiru. OMN nuti jiru. Miidiyaa OMNtiin mucoo hiriyaa dhufeeraa jedhamtu gaazexeessituun isaa engaddaan na wajjin hin turte tun ishee wajjin taanee dookumentarii akka galaniin dookumentarii magaalaa Finfinnee hojjenne. Marsaa dura lagoota irratti hojjenne inni hin darbe qilleensa irra oole. Booddee lafoota qote bulaan itti awwaalame jiru. Qote bulaan obbo Mojoo jedhamu jaarsi. Gaash Mojoo jedhamu baay'ee dadhabanii carqii keessaa barbaannee haaneeti jaarsa kan ol fuunee teessorra keenyee kan intarvii goone. Jaartii gurri didee jaartiis barbaannee walitti finneeti. Anteechisnee dubbisne. Isuma sanumaa Abbaa lafa sanii turani? Abbaa lafa sanii. Lafti hektaara 35 guututu kan isaanii ture. Lafa hektaara 35 san bakka 12tti addaan qoqqoodee faafrikootatti kireessateet fayyadamaa jira. Asii garuu qote bulaan carqii keessatti tortoraat ofii du'a isaa eeggata guyyaa du'a isaa eeggachaa jira. Ilmi isaa tokko hin maraate wadaroodhaan hidhamee mana keessa ture. Takka intalli of fuute of balleechite hin duute. Duutee awwaalamte achumatti awwaalamte. Kun isaanii eeggatanii badan. Seenaa kana qopheessanii geessitanii? Kana seenaa isaa kana kaameeraadhuma isaatiin waraabne. Kana akkamitti waraabdu jedhanii immoo guyyaa sanitti abbootiin amantaa qeessonni gaafa san turan ijoollee qonnaan bultoota kaan fuudhanii rukutuu qaban. Warra intarvii godhan dabaddabutti galan. Ulee itti kaafatan. Karaa itti cuccufan. Surmaa asii baddu jedhanii ballechan. Viidiyoo kana dabarse jedhee humnaa dhaqu orkee jira jedhee orke. Kallattii wal agartanii moo? Dura viidiyoo orkee jedhe. Gaazexeessituudhaan orkamee jira jedhee viidiyoo orke. Maali jennaan dabalata dhufanii ibsa irratti haalatanii jedhe. Booddee ana Dr. Tashoomaa jedhamu jira. Dr. Tashoomaa Iraas Dastaa hospitaala mana yaalaa hospitaala Iraas Dastaa Siraas Kaajidha. Nama guddaadha. Qote bulaadha ilma qote bulaa achiiti. Ani irratti cufame keessaa tokko isatti karaani Shaalaqaa Taamiruu Waaqjiraan jedhaman jiru. Isaan wajjin taanee dhaqnee istiidiyoo san teenyee waan hunda himnee cufaa waan hafeeyyuu sirriitti himnee haasofnee mari'annee baane. Waan isa deeggaru. Jennaan walittuu qabeeti orkee jedhe ammas.
Booddee biiroo isaa dhaqnee maal rakkoon kunii? Wanni Finfinneef qabsoofna wanni jettan sun Finfinnee biraatti jiramoo? Moo haala dookumentariin kun ittiin urabamu hambiraa barbaaddu moo maali rakkoon akkanaa jennaan amantaa mana amantaatiin wal qabata waan ta'eef kanan tuqu bulchiisa jeeqa waan ta'eef hin godhu jedhe. Yeroo sanitti yeroo hunduyyuu asii miidhamne asii banne jedhanii too of wanni jedhanii too rakkoo isaanii hiikkatanii ture. Jijjiirama keessa jira gana mootummaa kamtu jeeqama. Mootummaan gana gad dhaabbachuuf deemaa jira. Rakkoo furaatu mootummaan kan gad dhaabbatu. Rakkoo cimsaa ta'e mootummaan gad dhaabbata. Tole jennee hin didee hin dhaarree hin dhiisne kallattii wal agarre atarraa calqabdee qabsoon kee hunduyyuu irra dibaadha. Irra dibaadha garuu boru si dhibaa jenneeni biraa baane. Biraa hin bahee torban tokko dunguutiin asallaarraa manni amantaa gubate jedhanii ololli ka'e. Rakkoo keessan isa san guutuu isaa dabarfate miidiyaa isaa irratti. Kan asallaa hin darbaa kan Finfinnee hin darbu ammas. Asallaa irratti rakkoon uumame kanumaan wal fakkaatu kan darbe kuni maaliif dhawwaalame? Tokko erga gaafa saniiti ati baqqaan jennee waliin nagarree hin beekus nan beekus garuu hojii isaa nan beeka. Ajjeesuudhaan nan beeka. Ajjeechisiisuudhaan isa hin beekna. Wanni inni godhu humti isaa waan inni goosisu humta isaa hin beekna. Mee asirratti bilbilaan kaasoo jedhan tokko jira. Akkam ture wanni sun? Faawulii akkasii. Fuudhamu wanni sun maali? Sooshaal miidiyaa irra gadhiifamee ture. An bilbila sanii ajaa'iba si dinqa. Tokkoffaa bilbilicha iyyuu waan hin beeku. Hin bilbile. Isa si bilbile? Isa bilbile haayi naan jedhe. Bilbilee hin kaasneef hojiirra hin jira. Booddee haayi jedhee naa barreesse. Haayi jechuun maqaa namaati miti. Haayi naan jennaan eenyu jedhee nan laalle. Odumaan isa laallu deebisee bilbile. Heeloo jennaan heeloo jennee wal dubbisne san booda waan hedduu haasofne maali baarzaafii eessa gaa jedhamee eegamu qabalee murtee jedhanii maa namni amma san geechuuf dhuftee as nu biratti argamte gulliitii keessa dhaabbattee mul'achuun qabduyyuu. Jetteen. Gaarii miti. Ijaaramoota dargaggeessa qeerroo kaleessa qeerroo jechaa baate san diigaa jirta. Qeerroon ofiin of ijaare yeroo ammaa kana. Mootummaa wajjin waan ta'eef qeerroo diiguudhaaf fiiguu kee jechaan kuni gaarii miti. Tokko lammaffaa maaliif waldaa caffeetii fi waldaa waliif kaasa'uun hoogganu qofa irratti maa xiyyeeffatte? Torban darbe kaasa'uunii fi waldaa waliif irratti duula baate. Waldaaleen saba biraa hin jiraa. Miiliyoona 300,000, 400,000, 500,000 warri walirraa quncisaa jiran tortoraa baay'eetu jira. Oo barbaadde odeeffannoo isaanii siif kennina. Garuu kan isaanii hin dabarsitaayi. Tortoraa baay'eetu jira. Naannoo keenya irratti wanni tortora ollaa keenya baay'eetu jira. Safara keenya baay'eetu jira. Naannoo keenya baay'ee jira. Kan saboota biraayi. Garuu maaliif kan saboota biraa tuquu diddee? Kun hunduu gaarii miti. Dhaabii. Baadiyyaatti dabballee shaneetitu shaneedhaan nama sodaachisee uummata quncisa. Magaalaatti hattoota warra ebaa'ootatu an hojii hin hojjennetu siin sodaachistee kaabinee hojii dhoowwitee biyya saamaa jirti. Waan sitti ergan kun hunduu hattoota, sobdoota, kijibdoota, fakkeessitoota, dhaabii wanna kana sirriirra hin jirtu. Gorsaan qabdoota sittan himaan jedhe. Booddee tole jedhee gaafii lammaffaa jedhe. Jennaan miseensi kee maal qaba arguurratti maal fayyadamu? Hoggaa hoggaan dividentii qoodaa jirra. Ittaansee ooditii goosisan jira. Ooditii fi dividentii akkaataa ittiin qoodanii sannaaf dhiyeessuu dandeessaa jedhe. Miidiyaa irratti nan agarsiisa. Siifan ergaa. Miidiyaa irratti hoggaan dhiyeessu nan ergaaf ta'a. Miidiyaa irratti wannan erguuf san nan ergaaf ta'a. Ibsuma miidiyaa kanatti san erguuf. Liinkiin ergaaf. Malee sana daamatu. Haummannis ilaalu. Aanummannis ilaaluu danda'uun ergaaf. Kan keessoo akkamitti ergitaati? Ooditii keessoo keetii akkamitti ergita? Maali inni si calqabas immoo inni ooditara moo farra malaa maltummaati immoo? Amma namni gaafii siin erga qajette suni ibsuma silaa miidiyaa kanatti sun ergitaaf jirti. Ibsa miidiyaa dhalaan. Ilma fakkeenyaaf kana irratti hin haasofna. Liinkii kanaa hunan ergeef rakkoo qaba. Akkanaa jechuudha. Kana malee wanni isaa erginu maaltu jiraata? Isaa erguu jechaammee ofii keetiif iyyuu watmadii keessa galte jechaadha. Maal jechaadha?
eenyu inni kan isaa erginu oduu as jiru kan waan goone biyya hambaa deebi'ee taa'eet waan nu godha achi taa'e maal goone jenneeti maal taana jenneeti kan isaa kenninu raaqa. Kanaafuu haasawni gootansa guutuu dabre moo keessaa dabarfatee jira keessaa murate fakkeenyaaf ammeenya mucaadhaa ammeenya hiriyaa kiyyaa hin dubbanne ammeenya waldaadhaan ijoollee ijaaramtee hin dubbanne. Isarratti calqabde isa dadhabsiisuudhaaf deemte anarti immoo as ceeten jedhe malee waa'ee maallaqaa waa'ee hambiraa jedhamu san maallaqaa walitti guuran jedhamu san gonguma kanaan wal qabatee isatti hin dubbanne. Nuyi kan dubbanne waa'ee maallaqaa siyaasaan wal qabachiiseen itti siyaasaan wal qabachiisee warreen saba kaanii sabni biraa kibba olaalte kaaba olaalte akkamitti akka walitti walirraa quncisaa jiran akka dinnichaatitti walirraa quncisaa jira uummanni. Ati maal kan taateef kan irratti qofa xiyyeeffatte kanan jedheen. Kan edit godhamee inni kana keessaa of keessaa muree balleechetti edit godheetu dabarfate. Malee naa bilbilee sin beeku guyyaa jalqabaate kan naa bilbilee. Tana duras nurratti hojjetee ture isa ofirraa cabsinee jira. Gaariidha. Wanna kana gara dhimma biraa. Kanaan wal qabatee garuu kanaan wal qabatee kanumaan si miseensota keetiifis warra olola kana gaggeessuufis haa ta'u ergaa dabarsite gara dhimma biraa dabarra. Sagalee inni dabarsee TikTok irrattis Facebook irrattis dabarfate saniin wal qabate miseensonni keenyas baay'een keessan akka naqeeqxan nan beeka bilbiltanii jirtu wanta akkanaa maali jettanii jirtu akkasumas immoo kabajamaa fi jaalatamaa jaalkoo hiriyaa kankoo wal mari'an qabsoorra waliin jirru anuu jirratti waliin jirru obboleessa koo Kaasahuun Kumalaatis akkasumas waldaa waliifittis waldaan akka waldaatti waldaaf waldaan waldeeggara malee waliin cabsu jechootan cabsa fakkeessee walitti fideeteetoo hidhaa wal keessaa gugguurratee qeeqan kan warra biraa akkas jedhee saba biraa maalidha jedheensa fuudhee waa'ee maallaqaa qofa fidee dhufee waliifiif Kaasahuunii fi akkasumas immoo anumaayyuu maafaa jechaa kan ture waa'ee maafaa walitti fidee kan nurratti fayyadame sun gonguma dogongora narratti hojjetedha. Xiinxala siyaasaa narratti hojjechuu isaati walitti nu naquudhaaf ani obboleessa kiyya garuu gonguma abadan walitti namnu garuu akkaataa sagalee inni dhiyeessetiin waan fakkeessuu danda'uuf dhiifama guddaan gaafadhe. Dhiifama guddaan gaafadhe isa qofas miti wanni isaa ergus humtuu hin jirus wanni isaa erginu liinkii miidiyaa kanaati tokko lammaffaa ooditii keenya ooditii guyyaa yaa'ee ooditii gabaasa keenyatti erginaaf malee inni maalii keenyadha ooditii isaa dhiyeessina tokko lammaffaa warra kaaniyyuu dabarsinee odeeffannoo sii kennina ammaal ta'eef isaa kennina inni eenyu kanaafuu nuti balaan qixxaa eelee galaafataa saniif deema inni qixxaanis hin jiru eeleenis isaan cabduus hin jirtu. Qixxaan isarratti wal saamamus hin jiru eeleen balaa isaatiin cabduus hin jirtu eeleen yeroo ammaa kana biddeennis ta'e qixxaanis irratti tolfamu eeleen yeroo ammaa sibiila caala jabaatti waan ta'eef isaan cabuu hin dandeenyu. Waldaan keenya miseensonni keenya martu keessan immoo bakka jirtanitti akkuma turtanitti obsaan baga xiyyeeffattanii dabarfattanii hololli deemsi isaati fi wanti waldaan itti jiruuf wanti inni ittiin dabarse martu isaatiyyuu kan waldaa kana laalanneef warreen achi jalatti immoo barreessaa turtan warra achi jalatti waan hin taane guurachaa turtan sun martu keessaniyyuu jibbiinsa fi ergama mataa keessanii qabdan haadha laaliin tala fuudhi jedha. Kanaafuu keenya irratti wanni isin agarreefu warra kaanittis warreen gochi gootan waldaalee kaan irrattis kan warri fafee gaggeessitan ijoollee keenya irratti kan maafaa qabarxisoo jettanii warreen gurbaa irrattis gaggeessitan hiriyoota kiyya irrattis warri gaggeessitan waldaa nu fakkaatu irrattis warri gaggeessitan hambaa qeerroota irratti warri gaggeessitan hundi keessanuu fardeen isaa waan taataniif achumatti akka bartanitti guluufamaa malee waldaalee diigsisuu fi diiguu hin dandeessan waan ta'eef miseensonni keenya fi obboleewwan keenya fi bineensonni keenya adda baastanii akka wal eegdan akka wal beektan asuma asittan isin hubachiisa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dachaa sadi fiigichoo ispiidii isaa dabalee jira. Kanaaf jabaadhaa nu faana akka fiigdaniin barbaada. Dandeechan nu faana fiigaa kan hin dandeenye duuba fiigaa kan immoo
lamaanuu hin dandeenye da'oo qabadhaatii boqadhaatii hin calqabdu idilee keessan deemsa keessan imala keessan hin calqabdu. Kana sadeen hin dandeenye immoo yoo dandeesse yaadannu deeggare yoo hin dandeenye afaan nurraa qabadhu taa'i cal jedhe nu qeeqinaa nurratti hin duulinaa nurratti duultanii fumaa fiddan kanaa miti wanni mul'atu raagaan mul'atu hundi isaatiiyyuu ifaaf ifaadha waldaan seera qabeessadha jabaadha miseensonni kiyya galatooma miseensi kiyyaaf obboleewwan kiyya galatooma jabaadha cimaa anan biyya hambaa jirtanis an biyya keessa jirtanis isinan galateeffadha ulfaadha. Dhaamsa kana qabdaa jechuudha. Guutumatti dhaamsa kanarraa miseensi waldeechaa kallattiin mana keessan dhuftanii haala qabatamaa waldeecha irra jiru hubachuu danda'anii jechuudha. Dhufanii isinirraa. Gaarii mee gara biraatti si dabarsa. Haala yeroo irratti meegaa waan takka takka lallaalla. Maafiyaa 220 akkamiin ilaalte? Lakkoofsicha eenyu kenne? Hin beenu ani sooshaal miidiyaa irratti argine. Sooshaal miidiyaan kan eenyuti? Sooshaal miidiyaa kan eenyuti? Kanuma Jawaari miti. Sooshaal miidiyaa Jawaari irratti 220 jedhamu moggaafame eessaa argateen? 220 qofas maa baase? Maa 205 hin baase? 250 maan baase? Ni jira gurupiin akkasii. 250 maan baase? 2,200 maaf hin baase? Kana qofa maa filateedha? Waan tokko sitti himu erga maafiyaa isaa fide. Koodiin 220 jedhamu aanolee Oromiyaa 365 keessa iyyuu jira. Gareen 220 jedhamu kun? Kareen 220 jedhamu kun kaasaan inni jedhu sunis aanaa 365 Oromiyaa keessa jira. Magaala 19 Oromiyaa keessas 220 kun hin jira. Godinaalee 21 keessattis 220 kun hin jira. Ijaarama eenyutu jette? Ijaarama isaati. Kanuma inni ijaarratee ture. Anuma inni labsaa ture. Caasaa isaati. Ergamtoota isaati. Warra inni achi taa'ee kaardii guutuuf. Warra inni achi taa'ee postotisiisu kun. Waa koomeentiin jalatti barraa'u kun ijaarama saniitiin. 500, 250, 250, 2,200. Guruppii keessanii jira kabiraati. Guruppii jira. Fakkeenyaaf feesbuukii gumaa qeerroo jedhu beektote. Feesbuukiin gumaa qeerroo jedhu kan isaati. Garee isaati. Gumaa qeerroo kan jedhu kan isaati. Gumaa qeerroo eenyu gaafata? Gumaa qeerroo nama dhuunfaadha. Abbichi feesbuukicha. Tokkuma sana. Wal keessa jiru. Wal keessa jiru. Kanaaf 220nis 500nis 250nis kanuma isaati ijaaramootuma isaati. Mootummaatti as qabu, akkas qabu, achi qabu, hooggansatti qabu, maalitti qabu, hunda keenya maafiyaa jedhee moggaasaa jira. Waa Oromoo ta'e hunduu isatti maafiyaa. Hin yaadatta yoo ta'e hin jedhamu. Garee kan isa dhaabeetta? Garee isaati. Garee isaati. Garee isaa ofii isaatiif aduu namarsanidha. Akkamitti namarsanii san irratti yaadatta? Garee gaafa namarsanii saniin dura waan hojjechaa turetu jira. Namarsaniidha booda uummatan tasgabbeessa jedhee biyya keessa bakka adda addaa dhaqaa ture. Sagalee mootiin nama Oromoo dhiisiti qabeenyuma Oromootiyyuu biyya jiru hundatti gurgurate. Biyya jiru hundatti gurgurate. Kanaaf warreen jiran martu isaaniitiyyuu Profeesaroon, Doktoroon, Daasbooraan Oromoodhaan walitti dhufee dhiigee sammuun isaa itti maddee OMN dhaabe. Fidanii asitti immoo nuuf ta'a jennee fudhanne nus siman. Laaptooppii kennee, koompitara kennee diraamaa hojjete. Shirri isaa garuu adagamaadha. Calqabayyuu Jawaar qabsoo keessatti hirmaatee jira. Jira malee. Jaalala. Gaafa qeerroosan. Qeerroon qabu. Gaafa wayyaanni kuffisuu irratti harka ni qaba. Akkamitti? Qeerroo isaa toggonaa ture. Maalidhaan? Feesbuukii. Feesbuukii moo feesbuukii? Feesbuukii isaa kanaan immoo feesbuukiidhaan. Feesbuukii isaatiin gaafas. Bara sanitti ta'e. Tole. Ammas hin ta'a. Sun baras ture. Daree beekaa. Taree barreessu taree
namni sammuun isa tare sirnis kuufe qabsoon hin jijjiiramu maarshiin hin jijjiiramu arras qabsoodhuma sanitti galuu qaba. Dargaggeessis kamtu jira? Sammuun gaafas hin jiru. Sammuun oolaan akka re'eetti mar'achuu calqabde. Akkamitti dargaggeessi akka bara saniititti isaaf yaa'a? Hin ta'u. Tapha jijjiiruu qabdi. Qabda bakka. Daraq badaraq allaamaa itti harraqam jedhanii jiru jarri. Akkamitti goggogaadhaan akkamitti qabsoof taate? Taphni jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuu qaba. Amma inni Oromiyaa tana akka joottoonitti itti ilaala beekta. Oromiyaa akka joottoonitti itti ilaala. Dargaggeessa Oromoo kana immoo kubbaa joottoonii godhee ilaala. Akka fedhetti ittiin taphachuu barbaada. Amma sun hin jiru. Jajjabaa keenya nyaattee dabartee jirta. Jajjabaa keenya nyaattee darbee jira. Jajjabaa keenya. Falfalaa moraa ta'uusaa kan beeke yoom akka ta'e beekta. Akka biyya alaatiin dhufe shaamizii gurraacha, surree gurraacha, koobbortaa gurraacha uffatee surree ol dachaafatee bakka dhoqqeen hin jirretti, bakka roobni hin jirretti luka duwwaa hamboo keessan deema jedhee hamboo keessa deema. Maal turaanis kaayyoon isaa? Moraaka. Waggaa tokkoon booda imimmaan luka duwwaattan isin hambisa, harka duwwaattan isin hambisa. Waggaa tokko booda qaroo qara uummata Oromoodha. Maarshii naannessaa, marii naannessaa, maarshii jijjiiraa haacee lab godhee nyaate. Waggaa tokko booda nyaate. Mootummaatti as qabu, warra bosona jirutti achi qabu maaf barbaachisa? Isa ta'uu maaliin beekamu? Dhaddacha Murtoo artistii Haacaaluu Hundeessaa. Himatamni isaanii akkas ture? Maal himatamni isaa? Sagantaa guyyoo waaroo dhiyeesseen beektu? Isaan qubaan qaba. Sagantaa guyyoo waaroo roobii guyyaa Mana roobii. murtii kaayyattee see barishee. Dhaddacha mana murtii OMN tasitti mana murtii qabame OMNnis mana murtii qabame. Pirezidaantiin mana murtichaa Jawaar Mahaammad jedhama. Abbaan seerichaa gaafichaa dhaddacha irratti moggaafamee taa'ee ture guyyoo waaroo jedhama. Oon beekne kanatti asitti hima. Dhaddacha murtoo artistii Haacaaluu Hundeessaa jedhanii roobii dabarsan. Maqaan sagantaa keessummaa qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork armaan duuba dhaddachi dubbii ta'eera. Dhaddachi dubbii jechuun murtii irra fudhatamee murtii kennuuf as hin fedhu. Garuu namoota siyaasaa, jaarrolee biyyaa, abbootii gadaa, qondaaltota mootummaa, namoota waan isaan irratti uummati baay'inaan mari'atan amma finnee in qorannaa waan irra dhageenye immoo murtee uummata dhiyeessan. Qorannoo ta'een tardhaa namni ittiin jalqabsiifnu artist Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa. Ragaa maal qabda? Jechoonni isaa, gochoonni isaa viidiyoon jira. Kanaafuu maafiyaa 120 iseeta. Maafiyaan 120 ammas kan numti baasuu hin jira gana. Guruppii bira? Guruppii biraa kan numti baasuu hin jira. Kan oo jalaa qabaman hin baasa. Dafee dursee mootummaa irratti ajandaa godhee maxxansa. Ayyee bosayye kabiraa ammas dheenya kana sooshaal miidiyaa irratti Amaariffaan kan tokko deemaa ture. Daasxal. Mee akkamitti ibsitee jirti? Keessaa Amaariffaan duudha deemaa jira sooshaal miidiyaa irratti. Daasxal akkamiin ilaalte? Daasxal daansii jecha laali akka biyya keenyattis ta'ee akka magaala kanaatti iyyuu Finfinnee duratti beekta. Finfinnee har'aati miti. Finfinnee duratti. Finfinnee har'a amma dunkaanidhaa keessa dhaabuun nama saalfachiisa. Ati dhalataa si waan taateef sirriffeeta tole. Ta dur maal fakkaata? An dur oddoo duuba dhaabbata daasiin. Fuulduran dhaabbatu mana duran dhaabbatu. Oddoo duuba dhaabbateetti mukni kudhan dhaabbata. Baalli irra bubbu'aa gaaddisa ta'a. Farsoo faatitti naqama. Farsoo faatitti naqama. Waxiititti waxamaa. Ittootitti waxamaa. Daasii kana keessatti. Daasii kana keessatti waan aara qabu kana faatitti hojjetamaa. Asallaa fi sargiidhaa yookaan kan bu'aatitu achi keessaa wanni jedha. Bu'aa daasiin hin xaalamu cufa. Daasiin kan itti yaadamee hojjetamu. Daasii hoggaa hojjettu itti yaaddeetu hojjetta. Eenyudhaaf sargi gaa'ilaaf waan ta'eef itti yaaddeeti. Boo'icha ammaa har'uma kana daasii dhaabda. Isa kan warra afooshaan qabnetu dhaaba daasii. Daasiin kan warra afooshaan qabneeti. Afooshaan qabneeti. Innumtu immoo iddoo duuba malee fuuldura miti. Kanaaf waan koosmarii mana fincaanii fa'aa cinaatti ijaaramu sirba godhatanii warri dhufanis dogongoraadha.
calqabayyuu daastaalii kanaanis wal qabatee namichi daastaalii sirbeeyyuu dhiyoo keessatti hin dhufa. Mee waan sana akkas jettee turte maal jechuu barbaadde? Teediin Oromoodha waan juu qabda? Eegaa. Teedii Afroom? Teedii Afroon abbaa isaati maal? Teediroos Kaasaa. Teediroos Kaasaati. Huunii eessaa fiddan? Teediroos Kaasaa Garmaamoo Dureessaati. Garuu dhagaa kana bakka biraa irratti kan dhageenye Garmaamoo dhagee. Dureessaa hin dhageenye subarraa dhagee. Dhageessa kaayi. Ooltee bultee dhageessa. Tanaan duras dhageessa. Waggaa 5 waggaa 6 har'aa bar aniifati wajjin darbii goonee. Arratti dhaqqabe siin jechaa ture. Qaqqabee ture jettee na gaafattee jirta. Kanaafuu innis amma hin dhufa. Jarri ni aree. Dhiifama gaafatee hin dhufa annis amma. Dhiifama gaafatee Itoophiyaa jalaa hin baay'ee kara Itoophiyaatitti dhufa. Akkuma Hirmiyaas hin dhufa naan jettee turte. Hirmiyaas Laggasaa hin dhufa. Keeyyi dhufa. Akkuma Taayyee Boggaalaa Gammachuutitti dhufa. Akkuma Asteer Badhaanee. Akkuma Asteer Badhaanee akkuma Gitaachoo Raddaatittis hin dhufa. Ni areen jarri dhufa. Hunduun dhufu ofiifuu dhufu. Biitti duutee jee akkam ilaalte? Namni biyya irraa du'e akkami bu'aa? Biyya hoo jedhu bakka lamatti qoodama. Biyya jechaan kaayyoon isaanii du'ee jira. Biyyi jaartittiin isaan baran kotosli sun jira miti. Dullatti ishii du'e. Sanaafuu sirruma dubbate. Sirrii dubbate. Kanaaf bu'aa gahuutu barbaachisaa yoo ta'e malee boo'icha taa'e bu'aa gahuudha malee maaliif biitti na jalaa duute jettee boochee jechuun hin qabu. Biyya jechaan maqaa namaatis ta'uu danda'a. Hin beekamu. Malee biyya teenya tanaa biyya teenya tanaa miti biyya tanaa miti biyya tana yoo jennee maa gaarii miti kun. Gaariidha. Maayii irratti Tigraay kana dura xilxila keessan naa kaastee turte. Manguddoon tun hin teessuu aga lubbuu jira laa jettee turte. Kun ammas pirezidaantii ta'anii akkam ilaalti? Hin taa'an. Hin taa'an naa jettee turte. Hin taa'an ammas hin taa'an. Hin yaadatta yoo ta'e bara sanitti maal asin jedhu. Waraanni kun eessatti dhaabbataa naan jette. Maqalee irra oolu jiru waraanichi oduu maqalee jiru eessatti dhaabbataa isin jedhu. Baardaaritti dhaabbataa isin jedhu. Amma immoo Baardaar keessaa fixee jira. Han dhaabbachuu qabu silaa hin gadda ture. Amma hin dhaabbatu. Amma eessatti dhaabbata? Achuma maqalee keessatti dhaabbata. Amma kan xumuraate kun? Amma xumuraate. Maqalee keessatti calqabama maqalee keessaa hin dhuma asmaraa irratti dhumata. Xumurata. Taphni ammaa asmaraa keessatti xumurata. Garuu gara biyya dhaabbachuu deemnee jechaa jiran bira. Tigraay biyya godhuuf. Biyya meeqaffaa? Biyyi bulu dandeesse godhuuf. Maallaqaas naaqfatti fayyadamnaa jechaa jiran bira. Isa dura waan nyaattu oduun qabaatiin waan namaa kennitu hawwi taati. Maal si barbaachisa biyya hundeessuudhaaf? Biyya hundeessuu jechaan gaa'ela hundeessuu matime. Biyya hundeessuu jechaan waan salphaame. Suuqii banuu matime. Biyya kan jechaa jirtu biyya. Waa'ee biyyaati. Ati oduu midhaan hin qabaatiin akkamitti ati sargii diggista? Manaa uumuun waan nyaattu qabu. Manaa uumuun hin danda'amu. Hin jiru. Akkamitti? Kanaafuu misirraa biyya uuman irra hin jiran. Jarri kun sitti immoo diina Tigraay. Manguddoon ture. Manguddoonni warreen Dabratsiyoon fa'aa jedhaman kun diinota Tigraay. Diinota uummata Tigraayiiti. Saba Tigraay miti. Mootummaa federaalaa diignee bilisa baasnaa jechaa jira. Kaleessa dhageessee ta'e. Kun ifaan maal jechaadha? Kiiloo 4 ni dhufna jaane. Kiiloo 4 keessaa diignee hannaa rubsinaa jedhan. Garuu lolonni seenan amma. Silaa as deddeebi'u mootummaan humtuyyuu maal ta'uu isaatiidha. As deddeebi'u as gabaasu wal qabanii dhufanii taasisaa hidhachaanii deemu. Maaf asumatti walitti ishii hin qabneedha. Inna ishiruruun hin baay'ate. Ishiruruu baay'ate. Tokkoffaa Kamuna qaban itti fakkaata. Waliigaltee Piretooriyaadhaa diiganii jiru jarri kun. Erga diiganii asitti seera diiganii jiru waliigaltee diiganii jiru olaantummaa seeraa kabachiise jara tana guutuu ishii jilmaa ishii dha'ee filannoo gaggeesse paartolee siyaasaa achi keessatti hundeessee fi warra hundaa'an kana fuudhee achitti akka dorgoman godhee uummanni akka waan ofiidhaa kaardiidhaaf filateen akka hoogganamu gochuudha. Kun warra afaan qawweetiin dhangoorra turedha. Garuu mootummaan nama gara lolaan seenettee ni adda. Mootummaan kan keenya hin seena. Inseena. Amma inseena. Amma inseena.
duraan diree matiyyuu amma seena. Maaliif amma seenaa? Neekishiin nakaa fincaa simmattaa aina laksaan lakkaa jette jarri. Kanaafuu muudama inni muudee gadi ramade diiganii jiru. Waliigaltee akka Afrikaatitti waliigalanii addunyaan ishoo jette diiganii jiru. Tokko lammaffaa Ameerikaaniin akeekkachiisa barreessiteefii jirti. Isaaniif. Afrikaa Ibreetiin barreesseefii jira. Itabaabaruun ergeefii jira. Akka wanni kun sirrii hin ta'in. Dhaabaa jedhanii akeekkachiisee jiru. Isaan kan abdatan jaarsa dullacha kanaa fi jaarsa duuti didde kanaa fi Gibsi kan abdatan. Suudaan gara meetti yaadda? Suudaan walakkaan ishii karasii kibbi keenya. Kanaaf akka danda'ama ta'e isaanis waliin galan Suudaanis waliin galan. Karaan ma dhufti ishiin asuma dhufti. Jabaa barbaaddachaa jirti. Hayyee obbo Sanyii ibsanuu kanneetiif galatoomii maayyii irratti wanni ansiin kaasanii soo jiraate miseensota waldaa keessaniitiifis haa ta'u uummata biyyattiitiif dhaamsi qabda yoo jiraate dhaammanneeti qophii irraa raawwan. Uummanni keenya martu kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota keenyatis miti miseensi keenya hordoftoonni caffee miidiyaa taatan martu keessanis ta'e warreen sagalee kanarratti deemtan hundi keessan viidiyoon kun warreen isin bira ga'e hundi keessan ammas nan jedha akkuma ji'a ja'an kana dura isiniin jedhe gab jedhaa duraa duuba bitaa mirga ol rabbi isin uumee fi lafa isin baattee deemtu hubadhaa bara hubadhaa heeroo isaa hubadhaa bara baraan maasaa tokkicha harka sadii harka afuroo facaastan bara baraan xaafii isinii magarsuu hin dandeechu. Bara baraan hin ta'u. Bara tokko shumburaa, bara tokko qamadii, bara tokko xaafii hoo ta'e malee baruma hunda midhaan tokko isinii kenna. Ammas taanan warreen fardeen yaappaa fi izeemaa wajjin warreen diina Oromoo ta'an wajjin hiriiree dhiitee bariitee miidiyaarra karabaataa hidhatee tolfatee akka hojii isaa idileetitti diina Oromiyaa keessatti qancarsaa gadi nu qancarsiisaa han deemu. Wanna kana martusaa akka of eeggattan. Hololoonni kara isaa qofa hin ta'in warreen as keessa jiranis hololoonni bakka bu'uutonni isaatis akka of eeggattan. Sabni keenya martu bakka jirtanitti akka of eeggattan. Wanti amma ta'aa jiru kun martu isaatiyyuu yeroo itti hiriirri hin barbaachisnetti hiriira warreen isin baasisaa jiran kun martu isaaniitiyyuu hiriira baay'eedha malee akkamitti akka hiriira irraa deebitu sitti waan hin jirreef baatee ba'uu baattee waan nyaatamaa jirtuuf hiriirri yaamamaa jiru kun martusaa hiriirri Jawaar amma yuunivarsiitotaaf yaamsisaa jiru hiriirri inni abbootii amantaa yaamaa jiru kun martu isaatiyyuu isin fudhatee kan badu malee kan jijjiirama isinii fiduu miti. Ammaa booda aduu samii irratti mul'attu gaditti wanni haaraan humtuu hin jiru waan ta'eef adaraa of eeggadhaa amma beeknu waan beeknu isinitti himne of eeggadhaa. Diinni waloo keenyaa hiyyummaa keenya qabeenyi waloo keenyaa oromummaa keenya sirni waloo keenyaa sirna gadaati mootummaan waloo keenyaa mootummaa badhaadhinaati. Agasitti jabaannee cimnee sagantaa walitti deebinuutti amma wal agarrutti galatoomaa ulfaadhaa kara kiyyaan jabaadhaa cimaa isinan jaaladha. Hayyee guddaa galatoomee obbo Sanyii qophiin teenya taa'aa tana fakkaatti yeroo biraa qophiin biraa marii biraatiin kan walitti deebinu ta'a har'aaf horaa bula.